tapha xumura waancaa Carabao England Manchester United fi Newcastle jidduutti edda galgala taphatameen Manchester United 2-2 injifachuudhaan xumuruu dandeetti jira. Goolii daqiiqaa 33ffaa fi daqiiqaa 39ffaa irratti Casemiro fi Marcus Rashford wal faana galchaniin Manchester United 2-2 injifachuudhaan waancaa Carabao English yeroo jahaffaatiif mirkaneeffatee jira. Red Devils erga bara 2016-17 Jose Mourinho dhaan leenjifamaa waancaa fudhatanii as waggoota 5 fi guyyoota 57 booda leenjisaa lammii Holland Erik ten Hagin durfamaa waancaa jalqabaa fudhachuu dandeetti jira. Gareen Eddie Howe Newcastle United ammoo dorgomaa cimaa gara fuulduraa ta'uu danda'u ta'uusaa edda galgala dorgommii kanarratti mirkaneesseeti jira. Manchester United bara 2016-17 booda Jose Mourinho dhaan leenjifamaa waancaa Carabaotii fi liigii Awurooppaa mo'achuun isaa kan yaadatamudha. Bara kanaas carraa akkasii irra deebi'uudhaaf waan hiree qabu fakkaata Manchester United. Erik ten Hag Jose Mourinhotti aanuudhaan leenjisaa bara jalqabaatiin kilaba Manchester United wajjin waancaa jalqabaa mo'atee kan lammaffaa ta'uudhaan galmaa'eeti jira. Casemiroon edda galgala waancaa Carabao Manchester United akka injifatuuf shoora olaanaa taphate ammoo waancaalee garagaraa fudhachuu irratti taphataa muuxannoo olaanaa qabudha. Kilaboota biraa akka Real Madrid wajjin Casemiroon yeroo 23 waancaa injifachuudhaan taphataa muuxannoo olaanaa qabu ta'uudhaan galmaa'eeti jira. Waancaan Carabao English erga dorgomamuu eegalee waggoota 63 lakkoofseeti jira. Bara 1960 irraa eegaluudhaan kilaboonni English gara 92 ol ta'an irratti hirmaachuudhaan dorgomamaa ture. Waggoota kana keessatti kilabni yeroo hedduu waancaa kana injifachuudhaan dursaa jiru Liverpool yooniif ta'u Liverpool waancaa Carabao English yeroo 9 injifachuudhaan dursuu irratti argama. Manchester City yeroo 8 injifachuudhaan sadarkaa lammaffaarra taa'ee kan jiru yoo ta'u Manchester United kan turtii waggoota 6 booda waancaa Carabao English edda galgala Newcastle injifachuudhaan mo'ate kilaba waancaa Carabao English yeroo hedduu fudhachuudhaan sadarkaa sadaffaa qabate ta'uu dandeetti jira. Waancaa Carabao English kana kilaboonni biyya English 23 ol ta'an injifachuu danda'aniiti jiran. Gareen Merseyside Liverpool yeroo 13 xumuraaf ga'uudhaan kan isaan qixxaatu hin jiru. Manchester United ammoo yeroo 10 xumuraaf ga'uudhaan riikardii qaba. Kilabni kaaba London Arsenal ammoo kilaba xumuraaf ga'e yeroo hedduu mo'ame ta'uudhaan riikardii waancaa Carabao irratti qaba. Manchester United kaleessa Newcastle injifachuudhaan seenaa isaa keessatti yeroo jahaffaadhaaf shaampiyoonii waancaa Carabao kilaba mo'ate ta'uu dandeetti jira. Leenjisaan garichaa Erik ten Hag ammoo leenjisaa lammii Neezerlaand kan jalqaba waancaa Carabao kilaba Manchester United wajjin injifate ta'uu dandeetti jira.